Kee kabaji haadha tee kabaji dubartiin arrabsi asirra baate kan dhimma nama dhuunfatiin amantaa namaa arrabsu qabiitii qaama seeratti dhiyeesse oromummaan akkuma jirtuutti jirti kabajaanis akkuma jirtuutti jirti maaliif dubartii gadaamessa ji'a sagal garaatti si baatte akkamittiin akkana jechuu ni dandeechi? Okay, maliyoon dirba balleesseera xifaadii qaba amantaa kiristaanaa sarrafeera sagaleen kiyya jira sarrafeera na dhage sagaleen kiyya jira sagaleen kee hin jira qoy maliyoon dirba aboo jaboo kan kiyya sirrii hin jiru yoo nama baay'ee jeeqee ishi ayya dhageeffadhu gaafii gurbaa kanaatiin deebisaaf waa xiqqishoon irraa dhage gaafii gurbaa waa xiqqishoon irraa dhage yoo sagaleen kiyya jiraatte deebisuufi deebisin nagaa aboo bar sagalee kiyyaatun jirree bar shabakaa kiyyaan na rabbashu jira dhageeffadhu obboleessa tokkoffaa irratti obboleettiin xiyyaa fi haati xiyyaa amantiin dursan dhageeffadhu laa shabakaa kiyyaan na dhageessan jirre qoy jinniyye amma guuta kana gadhiisa fakkaatti laal obboleettiin xiyya haati xiyya abbummaan fedhe abbaan kiyya jinni jaankaan maarreen amantiidhaa amantii booda amantii xiyya boodaan jaaladha saayiba sigala kasani raabe mirroodha ama mariyyoon hudduuteysanii marroon abooteysanii abalu adaadoteysanii abalu hudduuteysanii waan jaamu achi boodatti dachaana amantiidhaan qoosaan hin jiru amantii teenyarra qalbiin hin jiru lubbuu teenyallee dabarsinee kannina tan akkasin naa hubachuu qabda sigale kammoo maariyyoo gaalee idan miriyyo hoolee idan jette shabakaadhaan nan dhageessisini hoolaan nuti eeynu hoolota Yesuus Kiristoos itti ergame sani hoolota Yesuus Kiristoos amma ati hoolaa Yesuus himi isin hoolaa Yesuus si eegaa jirra nuti hoolaa Yesuus kana hoolaa Yesuus si eegaa jirra sagaleen kiyyaa tokkoffaa irratti shabakaadha amma gaafii keessirratti waan hafe na gaafadhu shabakaan ammas irraa fakkaatti eshi dubbadhu saayiba okay baay'ee galatoom akkanatti haasa'e onnee miti miidiyaa irratti ba'anii ani akkasii biliyyoo konaa miti onnee miti yookaan guutummaa miti amantaallee ibsachuu miti kuni zargii pooloti malee dhiirummaa miti dhiirummaa asirratti zargii dha'anii miti gadi ba'anii kallattiidhaan maliyoon qabdaniti maliyoon qabamee bakka qabame balleessa isaati sirriidha inni amantaa islaamaa bichaa miti kiristaanas waaqayyo nadhagaye ayyee gaafii takkas gaafadha waaqayyo kaleessa gizee maliyoon qabamu sa Yesuus eessa jira waaqayyo isin amantii ni qabdaniisa ati amantii hin qabdaa Yesuus eessa jira dhaabbu haa gaafannaa kaleessa gizee gurbaan qabamu nuti amantii alhamdulillah ni qabna nuti amantii akkuma ati qabdanillee amantii nan qaba nuti amantii ni qabna alhamdulillah nullee hin qabna me amantiin kee maal eenyuut si tolcheet bara namni tolchetti amanuu bar me jinni keenya waliin nudis kawaati koni haasoyna kootu sitti ma ayyaasay haasay koot sitti ma haasaya akkas jedha sagaleen waaqayyoo Yohaannis 16:16 obboleessa guyyaan osoo sin darbin Yesuus Kiristoos tamani jireenyi isaa namni isatti amanu jireenya qabu har'a waan barbaadde gochuu dandeecha waan barbaadde dubbachuu dandeecha borurraa gaafatamta wanti kun atillee guyyaa tokko gara rabbiin deemta firoomsaa yaamina miti dhaggeeffadhu eegasi ko ishi na yaamu jiraa udhiisi jinniati na yaamu jiraa dhiisi ishi dhageeffadhu ankara Yesuus Kiristoos niin dhaqaa Yesuus Kiristoos gurbaa moluu qabu kalallabu saneen gurbuma sanii rifeensaa deebisu rabbiin na haa nyaatu niin dhaqaan gurbuma sanii ka waan biraa fittiin goone moluma sanaa deebisu waan biraa guddaa dhiisi mee gurbuma moluu qabu ka deemee lallabu masarat maarree sanii rifeensaa saboo isiniin kun mee dhageeffadha waaqayyo dhageeffadhu waan takkaan sitti hima amma firoomsaa shawwaduuf waan feete jechuu dandeessa. Hawaasa shawwaduuf waan feete jechuu dandeessa. Garuu immoo kijibdu kana osoo beeytu kijibni osoo beeytu ifiifi kijibdu kun simiidha saayiba kiyya. Simiidha. Tokkoffaa irratti akkamiin waaqayyo saditaa. Akkamiin waaqayyo saditaa. Sa isiniin kun osuma beeytanii marmuu jirtan malee waaqayyo akkamiin saditaa. Fakkeenyaaf kaa'ee. Akkamitti. Kootu baay'ee. Mee naa himi waaqayyo sadeen kana. Ati waa sadii si gaafadha. Waa sadan tana naa deebista. Sittan hima. Ati dhimma amantaa dubbatachuu dhufte moo
dhimma maliyoon dirribaa dubbatachuu natti miree ati barsumaa dubbachuu jira dhimma amantaa yoon taanes dhiisi laa waan hin beekne waan hin beekne hin beeknu jira hin qabdan amantiisi saayiba kiyya dhageeffadhu amantiisi hin qabdanii dhiisi dhimma amantiisumaa dubbachuu jira naamiti annaamiti qubsee sitti mana dhagaye isallee qubsee sitti mana ani wanti siin jedhe dhimma amantaatiin walitti haasa'aa jirra moo dhimma maliyoon dirribaatii walitti haasa'aa jirra moo akka daa'imaa wanyuka waan tokko irratti nuti dura dhimma miliyoonii jirraa deebiteeti dhimma amantaatti deebiftanii amantallee yoo ta'e amantaa namni dhagattu amanuuf mirga qaba jenneetuma malee amantiillee hin qabdan dhugaadha. Amantii atillee hin qabdu ka gaafa nu hin qabne atillee hin qabdu atillee karaa deemadha. Nuti kitti qabnu saayiba laan nuti dhageeffadhu rabbiin hin dhalu. Laal dhageeffadhu rabbiin kan dhallee ka sharii kan qabne kan nyaanne ka nyaachisu kan duune ka ajjeesu sigalee isin ammoo nama rarraafamee du'e faadhaaf cubbuu keenyaaf fannima mee isin hayyee gaafii tokkoon si gaafadha saayiba akkuma nama wallaalaa tokkotti anamma nama amantii lallabuu miti nama amantii irraa illee uumaa beekuu miti dhageeffadhu ishii cubbuu keenyaacha fannifameettan cubbuun keessan kun ati gaafa san dhalattee haatee dhalattee cubbuun keessan isin maal balleessitan gaafa sanitti cubbuun keessan kan inni rarraafameef sun maal balleessitan eenyuus zinaa dalage eenyu farshoo dhugee gaafa san nama sale eenyu farshoo dhugee obboleettii fi haadha sale cubbuun keessan ka gaafa siif rarraafame ati cubbuutam qabde gaafa sa'atii mi'aateetiimi akaa koofee baabayyuun kan dhalanne cubbuun inni fannifameef kami kai bakki inni itti fannifamellee katti ergamelleen ummata wanni ummata Israa'el tayyib haa ta'u ummata sanitti illee eegee ergame sigalee ummata sanitti illee eegee ergame dhaqee ichuma fannifame tayyib mee cubbuun keessan kan inni fannifameef kami naa deebisi gabaabsi. Kootu sitti maashi atillee baay'ee hiite rakkoon qabu. Afaan kun waan baay'ee nama dubbisa waan baay'ee akkuma malee osoo ta'uuf deemtaatillee dhimmi amantaatiin la haasa rakkoo milaa akka miliyooniif kun gaafiidha malee narraabsan nuti nabiisaa kabaja qabnaaf nuti nabiisaa ni kabajna bornullee hin himanna miidiyaa irratti baanee si'ii kana badee keessa iyyitu kana qabnee akka barbaanne gochuu dandeenya akkuma miliyoon sani dhimma amantaa keessa galte waan barbaadden arrabsin ani garuu dhimma dhageeffadhu annama shantam nama jaatam silaana dhuftanii ani isin tuffadha warma waa fannifatee yaa kona isin tuffadha anan cufatiyyaan isin gataan annamaa unatti hin fakkaattan si jammara ishi haasayati naa deebisi gaafii kiyya kanallee dagatiin ishi gaafii kiyya naa deebisi dhaggeeffadhu Indagatini mi wallahi an kana yoo feetan hudduu udanii hudduu fuuliin isin sala warra dhiiraa isin nu way mana shaayii qabdanii isin way mana shaayiitu qabdanii wallahi mana fuuliin isin sala rakkoomi an sodaa namaan qabu ishee ati gaafii kiyya naa deebisetti dhiisi. Anaan qoobsitu ati gara biraadhi. Ati gaafii kiyya naa deebisi. Waan barbaade inni boombaadha. Laa rakkoo miti ati gaafii kiyya naa deebisi ammaaf gaafuma kiyya naa deebisi ati. Dhaggeeffadhu gaafii. Ammaaf gaafuma kiyya mee ati laa waan takkaan siima saayiba. Tokkoffaa irratti nuti nuuf haarayame wanni isin amma dhiichiftaniin kuni nuti laal tokkoffaa irratti oromummaa jaanis ni salle nuti oromummaa salaniitumatti dhiiban nuti amantii teenya jaalanna dura siigalee saayiba amantii teenya jaalanna nuti waan waliin qabnu fi waan waliin hin qabne qabna siin jeetiin ture reefu waan waliin qabnu sayyoo walii kabanya dirqamaa yoo san hin taane mootu wanni harka walirra qaqqabnuu fi oromummaa jennee walitti hirkannee shururuu wal goonuuf tokko hin jiru milka isaa dabbaalu weelqabu. Oromummaa leo barbaadani warri amantaa islaamaa kubaatti qabaadha asitu jedhe malee amantaan hin jenne siitis kee jaldeessa eegutu jedhe malee amantaan hin jenne situ wacaara asirra taa'e oo kana miti ka barbaadu ta'e dhaggeeffadhu. Amantaan islaamniif kiristaanaa jirra baga nagee aandoo dhaggeeffadhu dhimmi waa'ee Yesuus Kiristoos si dubbise. Inni har'as borus jireenya barabaraa namaaf kenna atis isaa fayyita kanan biraatiin gara abbaa kan deemu hin jiru inni namaaf ilaali boo dhaggeeffadhu waaqayyo miilaan na dhukkubaa na fayyisaa jiin kootu waaqayyo kadhannaas hin fayyida. Hoolaan na dhee ganama kana. Waan inni idaan godhu har'aan tanarraa naa fuudhi. Yesuus waaqayyoo san nama fayyisu san waan inni idaan godhu har'arraa naa fuudhi. Gaala eegi bosona keessa gali kaafti. Afaan banuun itti. Koo haadha seenaa irratti. Just because wannoo kee artii kee achi miilaan wannoo keessa deemtee wannoon jettu osoo beeyti. Dhimma amantaa keessaa beeyti dhimma dhuunfaa keetii dhimma waa'ee malee dubbachuu hin dandeechi. Maliyoon balleesseera sirriidha. Namni hunduu haalitti qaba. Waan baay'ee godhe safuu. Osoo amantaa tokkoon ta'in amma waan wal falmitan qofti gaggeessamee maalirra jiru kanallee kan kana ibsa. San jechuun. Hin deebisu bargaafis hin deebisu war milkeessa. Gaafuma gaafate. Keessa gaafii na gaafate nan deemsa. Haasa'u malee. Amantii waan feetetti amantees.
Dhaga'itii ma waan feetetti yoo amantee namni si gaafatu hin jiru feetu dachitti amanta feetu wooma lubbuun teessi feetu qalinnaa mataa keetti garuu yaada walii wal hubachuu jaantu malee tun amantaa namaa tokkoon hin barbaachisu. Mee maalirra wal falmaa jirtan keessa naa hima. Milkeessaa galatoomi gaaffiin na gaafatee fi dubbiin namni guddaa jechuun qaamaan guddachuu miti. Rifeensa dheereffachuu miti qalbii guddachuudha. Abba nama kanarraa baradhu milkeessarraa gaaddanyaa isa ta'e hoggas bilchaatta ammatti dheedhiidha. Inni ka jedhe Aboo abbaan fedhe siyaasa lubar abbaa feete hudduu kan nuufi dandeessa saahiba nuti kanarra qalbiin hin jiru atimma yaada keetti fufi malee waa'ee kiyyaa dhiisati rifeensa dheereffachuu maarree miriyyoo ta'u as keessa qubanan lallaachuu yoo taate wallaahi billaahi ispoortiin daabboo hatatii keessa godha dhiisi ammoo gaafii si gaafanne nu deebisi. Nuti gaafii si gaafanne nu deebise tas gabbaa yaasa. Eshi haasa'e eshi akkas waa'ee amantaa Ammalale maqaan inni Waaqayyoo jee Maal si gaafate biroo maal si gaafate firoomsaan? Laal nuti waa'ee miliyoon dirribaa kanarra gammadu jira laa milkeessaa qoy addaan sii baasa waa'ee miliyoon dirribaa kanarra gammadu jira kana miciyyoon takka ol seentee isin amantii teessan ol kaafatanii amantii teenya maarree godhuu wasa ka isinis mirriyyoodha itti aboo akkas taanaani eegaa amantii teessan tas gabbaayaa sa'ii waliin haasofne nam miciyyoon arrabaa wanni itti ol seeneetuma amantii illee taate maarree isin akkana isin mirriyyoodha akkamitti obboleettii fi haatee arrabsita akkamitti maarree taate jeetuma waa'ee kana haase sanirratti miliyoonni jaalattaa jennaan miliyoonni hin jaaladhaa je nama amantii namaa xiqqeessu akkamitti jaalattaadha akkasuma keessatti haasoo keessa kunne inninis waan nuti gaafanne nuun deebisu maanoo tuqaatuma karuma biraa nuun deema akkasuma karaan nuun bade malee nuti dhimmuma miliyoonirra jirra. Amma karaarraa wal baasu yaa dallaala amma firoom karaarraa beeti mucaalleen karaarraa booda miliyoon osoo ummata amantaa musliimaa bichaan ta'in miliyoon guyyaa yoo xiqqaate amantaa namaa tana tasaa yoo taate malee anta inni raafu takkallee numaa hungarreewu. Miliyoon amantaa musliimaa bichaa miti arrabse miliyoon baala geedha baala. miliyooni xaarree jirra milkeessaa na dhageetta. Miliyoon badii qaba. Miliyoon baala geedha miliyoon nama baala gummaa keessa butaan afaan hin nyaatu miliyoon jechuun miliyoon nama hisaaba namaa seenu. Inni nama obboleettiin isaatti fayyadamtu paantii san deebi'ee paantii nyaata moodisii nyaata udaan nyaata nama safuu cabse aadaa Oromoo keessatti nama Isuma sanummaa kanaati jaalachuu dandeessa garuu waan ati jaalattuuf sayyoo nu himte bareeda malee maaliif miliyoon jaalattee wanni jaamaatis hin jiru. Okay, milkeessaa dhageeffadhu baay'ee gaariidha si goosiki ani koo isa kan hin jaaladhe hin jenne ani isa miliyoon kana ni jaalatta garuu immoo miliyoon amantaa hunda arrabsa maal ati nama kan baalagee kana maalirraa jaalachuu dandeesse. Baalagee namni kan jirtuuf numa qaba. Na dhageeffadhu milkeessaa baay'ee gaariidha hin haala kanaan haasa'e miliyooni hojiin isaa nama hundaa hin aarsa nama hundaa hin jibbisiisa hojii isaa jaaladhee miti nama akka namummaatti hin jaalatanii badiin hojjeta ilma namaati dachee kanarra kan jiru badiin hojjeta namummaa isaati nan jaaladha hojii isaati 100% isan jaaladhu hojiin isaa hojii gaarii ta'eeti miti hojii isaa 100% nan jibba garuu miliyoon nama ta'uu isaatiin uumama rabbii ta'uu isaatiin isan jaaladha rabbiin keenya nama hin jibbinaa obboleessa keessa si bira jiru kan hin jaalanne ana nan beektuudha rabbiin keenya kanaaf jaaladha malee isa jibbee miti sillee nan jaaladha sababbi isaa uuma rabbii ta'uu keetiin si jaaladha malee hojii hojjettu biyya lafaa kanarratti hojjettuun gaarii taatee miti saniin miliyoon kan hin jaaladhu malee hojii isaa anallee na tuqeera madaa baay'ee na tuqe akka amantaa kiyyaatti waan haati tiyya fayyadamtu waan obboleettiin tiyya fayyadamtu ittiin gadi ba'ee nu arrabsiiseera milkeessa miliyoon jaaladhee osoo hin taane uumama rabbii ta'uu isaatiin hin jaaladhe malee hojii isaatiin hin miti. Amma bakka kanatti deebiin firoomsaa guutuu deebi'eef na fakkaate. Firoomsaa dubbadhu. Ishi ayyee rakkoo miti dhageeffadhu saahiba tokkoffaa irratti akka namummaatitti miti akkuma namummaa